يا برتا كيسني يا درس علمي برباد ديمتني ومتي قراتنوف مالي عني كيسني سيري ربي جبين وكيسل بني أبا ميك دبرين ودالي ركني علي مقافة سببني مالني علمي قروني يومي ابنما طلا نترجمي كنك تجالا الله يا الله الله نعم المولى نترجمي كنك تجالا غاريني غزانا يو قرأي غلي بياران جرو بربادتي غلي كانني راجد بيارا بغلي راجرو برغتا ولا لي سببني قرأي بيو قلبي نلالي دورانو فايدة دنياتي في مالي علمي غرغرتا داب كوبي في مالي شريع ربي قفتا ونزانو غلي آدان جايديا بيا كينيا دالي غريم بيا كيسا كراتور اللي كان كابلو شيكتا مالي إمام ما برواچا كام مغالا غلي كان الجامعة دا بفمي غلي جرين مداسا تجاجلو مالي راكنا إسلاما تقايو ملالي توحيد أفاني نودسنو مالي جرو جايلاتين توكو جرون سالي إسلام ما نكسي أنم نجر لالي وتو جرا غلي فقاتا ولالا نترجمي كنك تجالا Ashama arkafune kabajamtoota hordoftoota Oromoo Muslim Media kun torbanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii Hegeree Boruuti. Qophii Hegeree Boruu keenya keessatti dargaggoota kallattii adda addaa irraa bakka isaan jiraniif funaannee haala jiruuf jireenya isaanii ilaalchise akkasumas ammoo haala jiruuf jireenya dargaggoota biroo kan Islaamaa ilaalchise waan tokko tokko irratti mari'achuun keenya ni yaadatama. Har'as maarree sagantaa keenya irraa keessatti akkuma yeroo dabree dargaggeerra qeerroo kenna kallattii biraatirraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam jirtan nagaa jirtu? Alhamdulillah dansa akkamisin. Fayyaa alhamdulillah. Waa hunda dursee waamicha keenya tole jettanii as stuudiyoo keenyatti nuuf argamu keessanii maqaa Oromoo Muslim Mediaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Isinillee galatoomaa waan kabajitanii nuuf beertanii. Mee sagantaa keenyatti osoo hin dabalin duratti isin eenyu akka ta'an daawwattoota keenyaan akka wal bartan mee sirraa eegala maqaa keetii fi eenyu akka taate daawwattoota keenyaaf of barsiisime. Maashaallah maqaan kee Amir Said naan jedhani jiraataa magaalaa Naayiroobiiti. Akkas wal barnoota gaarii. Galatoo. Atau بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Duraan dursoo galatoomaa isiniin jenna Oromoo Muslim Media asitti nuuf feeruu keessaniif qophii kanaan anis maqaan kiyya Xaahir Sultaan jedhama Naayiroobii irraa. Hedduu galatoomaa. Mee akkuma beekamu isinis hubannoo keessan irraa fi akkasumas immoo saahibban keessan dargaggoota jiraatan kan fuudhanii fi kan fuunillee qabultii horatanii fi qabultiin horanillee akkaataa jireenya isaaniitti ofis keessa of oolchitanii haalli jiruuf jireenya dargaggoo maal akka ta'uu qabu mariin keenya kanarraa kunis sababni ta'uu danda'eef qophiin Hegeree Boruu kun qophii dargaggoonni keessatti of ilaalan qophii akkaataan keessattuu dargaggeessi Islaamaa akkamitti akka jiraachuu qabu nuti jiruu keenya keessatti eenyuun fakkeenya godhannee yoo jenne addunyaa irratti illee jireenya gaarii boruu akiraatti illee jireenya gaarii jiraanna isa jedhuudhaa fi sagantaa kana yeroo baay'ee Hegeree Boruu kana kan irra deddeebineetiin dhiyeessinuuf akka dargaggeessi keenya jireenya isaa tolfatuuf Hegereen Boruu nuti waan taaneef jireenyi keenya akkaataa Rabbi jaalatutti jiraachaa jirra moo akkamitti jiraachaa jirra ka jedhu keessatti of ilaallee yoo karaa dogongoraa irra jiraanne akka qajeelluuf yoo immoo karaa qajeelumaa Rabbiin nu sattareetiin karaa qajeelumaa irra jiraannellee irratti akka jabaannuu fi obboleeyyan keenya ka karaa irraa maqan ka jireenyi isaanii maqaan isaanii islaamummaa jireenyi isaanii immoo faallaa islaamummaadhaan islaamummaatti akka as deebi'anii jireenya isaanii akka Rabbii jaalatutti kan akka jiraataniifidha. Mee kallattimaan
sirraa eegalaa Amiir. Fakkeenyaaf dargaggeessi tokko akka ilaalcha keetti dargaggeessi islaamaa tokko haalli tokko jennee jalqabnu jiruu mana dhaabatu bultii horachuu keessatti yeroo baay'eellee kan irraa dudubbanne kun maaliif jennaan dargaggeessi keenya kan bultii horatu yookaan immoo kan mana dhaabatu umurii dargaggummaatti waan ta'eef akhlaaqa islaamummaatiin wal qabatee ilaalcha keetiin dargaggeessi tokko akkamitti fuudhuu qaba yoo fuudhu immoo fakkeenyi inni namni godhatee fuudhu namoota akkamiiti jettee yaaddaati gaafii tokkoffaa siif dhiyeessame. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhugaadha dargaggeessi fakkeenya ka fudhatuu qabu namuu anaaf sirraallee eegale namni kamiyyuu fakkeenya ka fudhatuu qabu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam isaanii jecha fakkeenya ka fudhatuu qabu sallallahu alaihi wasallam fi karaa sahaabotaati. Rabbiin warra karaa isaan qabatee fakkeenya illee isaan godhatee deemu rabbiin haa taasisu. Dhugaadha ammaan tana nutiin dargaggeessi yoo laaltee jettu fakkeenya ka fudhannu warra weellistootaa warra muuvii dalaguu warra adda addaa warra ispoortii akkas fakkeenya fudhannu. Fakkeenyaaf taphataa Maanchesterii lakkoofsi haganaa maqaan isaa eenyu ebaluun lakkoofsa kam uffata yoo jettee gaafate namoonni beeka namoonni hordofu garuu immoo kurnan jannataa sahaabota silaa gaafatte namni cuftiin beeku sii galee wanni Facebook irratti argee beete biyyoonni Afrikaa meeqaa jennaan takka 80 wayii jette beete. Akka prankiititti qopheessanii waan nama kofalchiisu wayii akkasitti ni jedhan sii galee waan tokko exactly yoon beekne itti qaanfatta booda. Kanaaf rabbiin karaa qajeela nu haa qabachiisu fakkeenya kanuu ta'uu qaban rasuula keenya sallallahu alaihi wasallamii fi sahaabota ta'uu qaba. Karaa isaanii rabbiin nu haa qabachiisu. Gama biraatiin immoo yoo fuudhaaf heerumatti illee deebine akkasuma. Fuudhaaf heeruma irratti hedduu wanni na ajaa'ibe gabbara irratti like birdlimsii blankeetti qabachuu irratti waan ajaa'ibaa yeroo tokko maal dhageessiseeta Shashamannetti birdlimsii 50 fi birrii 50 qabatan ajaa'iba laal mucaan nama hagas qabullee silaa ta'e 0 deebi'an jecha waan waliin nyaatanii dhugan hin qaban silaa waan isaan qaban irratti dabalanii kennanii fi qabeenya akka horatan ilmaan isaanii ka boruutiif akkas gochuu qaban galee atuma fakkeenyaaf namni tokko waa wayyoo qabaate bar namni kun kiyya jettee ittiin wanni jette because akkuma yoo inni waan hamtuullee dalage ittiin qaanfattu fakkeenyaaf waan gaarii yoo inni qabaate bar namni kun nama kiyyaa jettee irraa dubbatte si galee kanaaf gaafa ati intalatee fuudhee obboleettii ta'e fuudhe yoo dandeette qarqaarii haa jabaatanii waa dalagatan jarrillee nama biraatiif fakkeenya ta'anii akkasuma nama biraallee qarqaaran jennaan atasi waan ajaa'ibaa immoo waan na ajaa'ibe maal isiniif fakkaata yeroo tokko naannoo keenyatti ciinii dilbata guyyaa jimaataa mana mucaati biffee siree homa ayisuuzii irra fe'anii mana mucattiitti gaffidanii guyyaa sandee immoo guyyaa dilbata mana mucattiitti deebi'anii almallee makiinaan konkolaataadhaan fe'anii deebisan ammoo hamoommotu hojii baasan intala hojii jecha kun ammoo waan qaanyiidha gurraaf jecha dhageettiif jecha intaltii ebaluu akkasiin baate intaltii tiyya akkana baate kanumaa fi beeta maal sii godha maqaan boonni rabbiin malee ka boonuu qabu rabbii tokkicha qofa uummata akkasiin godhu moo abbootiin illee ijoollee ofii akkasi barsiisanii intaltii ebaluu akkasi baate abbaa kiyya anillee akkasi baha jetti intaltii ebaluu dahaba bitamee fi anaallee dahabni bitamuu qaba kanaaf immoo waan kana gabaabsuu yaaluu osoo danda'ame manguddoonni silaa yoo itti man dhageettu abbaan fedhelee nattaaru beeta yoo itti mallee dhagaanii nutiin dargaggeessaa immoo waan kana sirreessuu qabna inshaallah. Ana si nama biraarra osoo hin taane ka eeguu qabnu anaaf sirraa eeguu qabna. Kanaaf inshaallah rabbi nu haa qarqaaru waan kana jabeessinee akkuma karaa rasuula sallallahu alaihi wasallam fi sahaabotaatiin fuudhaaf heeruma kennallee gochuu qabna.
cidha kennallee du'a kennallee waan cufa akkasii gochuu qabna tartiiba deebisuu qabna yoo rabbiin jedhe. Fakkeenyi nuti godhachuu qabnu fakkeenya rasuulaati. Karaan nuti deemuu qabnu hundi karaa agartee rabbiin nuuf bayaanseen ala deebi'uu hin qabnu. Fakkeenyi nuti islaama eegataan islaamuma fakkaannee jiraachuu qabna jettaati. Hedduu galatoomii Amir mee gara keessanitti immoo yoo dabru mee jiruu dargaggeessa yeroo ammaa kana maal fakkaata? Dhugaadhuma akkatti rabbiin nurraa jaalatutti jiraachaa jirra moo maqaatu islaamummaadhuma baannee jiraachaa jirra? Kasilaa ta'uu qabe akkamii kasilaa immoo dargaggeessi ammaan tana itti jiraachaa jiru mee maal fakkaata jettanii yaaddu isin? Okay, bismillah. Dhugaa dargaggeessi duraan dursoo jireenya jiraachuuf diinii barachuu qaba jedhee yaadaan. Dargaggeessi diinii barachuu qaba. Akkuma barnoota idilee baratu diiniillee baratuu qaba, diiniillee qabatuu qaba jedhee yaada. Maaliif jennaani namni diinii qabu jiruu boruullee beekaa, jireenya egereellee beekaa, argitee jiruu ofiillee beekaa, akkatti maatii ofii itti waliin jiraatullee beekaa. Kanaaf dargaggeessi duraan dursoo diinii baratuu qaba jedhee yaadaan. Diinii yoo qabate fakkeenyaaf waan amma argu jirru kana keessaa hedduu isaanii alatti wal obbaasanii jaalala walirraa kaasanii maal jedhanii eegasii waan silaa mana dalagamu xumuratanii kaanii yeroo hedduu itti galtee akkasitti abbaan irraa nikaa hidha fuudhanii nikaa irraa hidhan isii ulfa qabdu fa'a waan nagee ajaa'iba rabbii mana galtee eega mana galtee isii ulfa qabdu akkasumatti ulfa isii wajjiin nikaa godhan jechuudha. Subhaanallah. Kana mara maaltu dalagee diinii dhabuudha. Diinii yoo fudhanne amma namni diinii barate sadarkaa inni irra jiru numartuu nu argu jira jechuudha. Duraan dursa diinii baratuudha. Fuudhaan heerumaa fi waa cufaafuu qophaa'an dura diinii baratee namni diinii barate dhugaadhaa harbaa fuudhee kamsaaniiku. Hedduun namni diinii irraa hir'ina waan ta'eef argu jirra. Jireenyi hiikaa taate, jireenyi diigaa taate. Ka fuudhillee guyyaa lama bulchuu guyyaa sadin bulchuu akkasitti ofirraa geessu jira. Maal jenna? Imoo irratti ol fuudhee miseenjara irratti ol hin hiiku. Imoo irratti ol fuudhee miseenjara irratti ol hin hiiku jechuudha. Kana marayyuu diinii deebi'anii diinii barachuudha jechuudha. Argitee yoo diinii qabaatte maatii keellee mana keellee jiruutteellee waa cuftee akkas bareeddii jechuudha. Akkas uffannaa yoo fudhannee yoo laallee jenne haalli uffannaa keenyaa akkam? Haalli jireenya keenyaa akkam? Sunnaan keenya kam hordofuu jira? Sunnaa rasuula rabbii hordofuu jira sallallahu alaihi wasallam. Sunnaa ummata kaabaa kana hordofuu jira. Sunnaa ummata kaabaa yoo jedhu fakkeenyaaf taphattoota fudhadhu. Yoo inni taphatu TV keessatti argee galee ka inni quban qabne ka inni waa takka iyyuu irsaallee waa shilingii sumuna takka isaa buusuu hin dandeenye akkasi gursaa bulee yeroo isaa itti gubee halkan yoo fudhattanii jettan warroonni taphaa yeroo kam dhufa yoo jettan yeroo taraa inni taraayii salaatamu yoo taraayiin salaatamu fidan taphallee ajaa'iba rabbii ibaadaa irraa bagulli godhuuf taraayii ofii salaatu dhiisee waajiba dhiisee mana galee isii ilaala jechuudha. Sunnaa warra taphattoota kana hordofaa jechuudha. Rifeensa akka micciratanii ajaa'iba rabbii jiran alaatti. Maalaatooni moo maalitooni moo Rwanda moo maali moo Biraazil moo rifeensa mee isaanii akka miccirata ganama deemee namicha rifeensa sirreessullee azaa godha jechuudha. Akkanan naa ciri akka inni itti cirate akka ina galle laalle akkasin naa cire jedha jechuudha. Kun mul'uun ni fitna subhaanallah rabbi irraa nu haatissu jedha. Argitee yeroo keenyatti haa fayyadamnu yeroo nu warqii diinii deebinee diinii haa barannuu jechuudha. Diinii irraa akka keessummaa hin taane obboleeyyan tiyya keessummaa irraa ta'uu hin qabnu diinii baratuu qaba dargaggeettiin diinii baratuu qaba. Yeroo amma teknooloojiin tole kanatti sheeka barbaadatanii diinii qaraasisaa jiran. Interneetaan ta buustee jira, ta quraana qara'utu jira, ta kitaaba qara'utu jira, ka kitaaba qara'u jira, ka quraana itti qara'u jira. Kana hundayyuu diinii deebinee akka diinii yeroo tole kanatti akkuma interneetni kun waa lamaa jedha yookaan simuraa yookaan siimuraa jechuudha. Argitee itti fayyadamuun nu barbaachisa. Quraanni harka keenya keessa jira, bilbila keenya irra jira.
haa irraa qaraanu haa irraa barannu haa diini deebinu obboleeyyan tiyya waa haa laallu jechuu barbaadeeti. Kasi inshallah yoo yeroo qabaadhe isinitti hedduu galatoomii baay'ee barumsa akkan namni hubatuu qabu nuuf dabarsitee jirta. Maaliin illee waan tokko gochuufuyyuu homa dalagamuu qabu hundaafuyyuu dursinee barumsaaf ufaa kenninuudha. Barumsi uf kenninuuf kun immoo barumsa jiruu fi jireenya keenya hadhaa addunyaatiif boruu akiraallee nu fayyadu irratti xiyyeeffannaa gochuu qabna. Even kabiraadhi isaati har'a barumsi idileetu nama jabeessa. Barumsuma idilee namni yoo barateetiin ka jedhu taate eessaa dhuftee uf si gaafachiisa, eessa deemtaa uf si gaafachiisa, eessa turteellee uf si gaafachiisa jechuudha. Namni jechuudha abbaan keessattuu rabbi immoo ganama islaamummaa irratti isa kalaqee isa uume gaafilee kanaaf of keessaa deebii argata. Kun immoo ka rabbi waffaqiniif eessaa dhuftee fi eessa deemtaa fi maarreellee ufuma gaafatee deebii dhaba jechuudhaa fi obboleessa keenya guddoo galatoomii dhaamsi ati nuuf dhaamte keessattuu inni barumsa irratti xiyyeeffachuu qabna. Diinii yoo baranne akkaataan jireenya keenya, akkaataan uffannaa keenya, akkaataan dubbannaa keenya who is our role model waan jedhaaf deebii gahaa arganna. Eenyuun jala deemuu qabna, eenyuun hordofuu qabna, akkamitti uffanna, akkamitti dubbanna waan jedhuuf gaafiin keenya diinii keessa jira. Diinitti haa deebinu, diinii keenya haa barannu. Addunyaan kun baay'ee keessattuu yeroon ammaa kun qaramee jira. Kun taa'aniituma yeroo itti uf laalanii miti jechuu kee hedduu galatoomii. Mee Amiir gaafiitti aanutti yoo dabarru yeroo ammaa kana dargaggeessi waa hedduu dalagata. Ni daldalataa inni fedhe waanuma jireenyaaf isa barbaachisu hundaayyuu ni godha. Isa kanaaf fakkeenyi isaan godhachuu qaban fakkeenya wal qabsiiftee mee eenyuun yoo fakkeenya godhatan daldalli kun daldala haraamarraa waan agartee sodaa rabbii achi keessatti akkamitti ilaaluu qaban, akkamitti haraamarraa of eeguu qaban hojiidhaan wal qabatee mee fakkeenyaaf jettee yaadda. Bismillah. Bareeda. Akkuma duraan jenne san waa hunda keessattuu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam fakkeenya fudhachuu qabna. Sahaabaallee akkasuma fakkeenya fudhachuu qabna. Yoo danda'ame jedhee fakkeenyaaf garuma dalagaa nu dalannuu irratti fakkeenya fudhadhaa. Fakkeenyaaf uffata namni dhufee yoo sirraa bitachuu fedhe uffanni kun bifa gadhiisaa yoo jedhee si gaafate gadin dhiisu wallaahi billaahi gadin dhiisu jettee kakattaa. Tarkiidha orjinaala. Hindiyaarraa dhufe ka dhufe chaayinaadha walumaan beenna. Ka ati dubbattu immoo hindii irraa dhufe wallaahi billaahi maaliif kijibda dhugaa dubbadhu dhufee si gaafate. Uffanni kun bifa gadhiisaa ani hin beeku jedhee yoo fedhe ani hin dalanne wayyaanee miti ani hin beeku jedhee yoo fedhe si galee because inumaan yeroo garii fakkeenya ofirraa fudhachuun bareeda. Kastamari gariin dhufee uffanni kun akkamii gadhiisaa mi ani hin beeku hin dalanne jedhan. Achi booda ajaa'ibee hin bitata beete yoo hin feene illee hin bitata uffata san yoo dandeenye dhugaa dubbatuudha. Dhugaa dubbatuun immoo egarsima gammachiisa. Rabbillee si gammada. Wallaahi namni sunillee nu gammada namni dhugaatti himtu. Yeroo hedduu immoo sa'aa irratti illee sa'aa kabajuu irratti bakka kam jirtaa irratti hedduu nu cuftinuu hin eeggannu rabbi nu haatisu. Fakkeenyaaf namni tokko eessa jirta siin jedhee ati karaa jaha jirta isliimoolii jirta namni sun karaa jaha jira ati isliimoolii jirta deeyturee bira gahe yoo jetteen yookaan daqiiqaa lama kennee si eega garuu ka ati fudhattu isliimoolirraa haga dhuftutti daqiiqaa 5 ta'uu mala si galee daqiiqaa lama inni kaalkuleet godhee sammuu isaa keessa qabate daqiiqaa 5 yoo turtee dhufte namni sun xiqqoo qalbiin isaa si cabuu mala. Kanaaf dhugaa jirtu itti himtee bakka akkanaa jira yoo jetteen obsee si eeguu mala. Sigalee hadhooftuullee yoo taate haga dandeenyuun dhugaa dubbachuun bareeda jedhee yaadaan. Kana lammaffaa immoo haqa namaallee eeguu waan gurgurruu fi waan bitannu keessatti illee haqa namaa eeguu haga dandeenyuun yoo deebiillee deebisnu yoo liqeeffannullee yoo nurraa liqeeffatanillee waa hunda keessatti haqa eeguun bareeda. Rabbiin warra haqa namaallee haqa rabbiillee eegu rabbiin haa taasisu. Haga dandeenyeen haqallee eeguudha. Ka itti aanu immoo haqa ollaallee eeguu meeshaa irraa ergifatu maltaa ollaa meeshaa irraa fuutee gurguruu maltaa
walumaa galatti haqa namaa haqasiif nama jidduu jirullee eeguun bareeda. Haqasiif rabbi jidduu jirullee eeguun bareeda. Kanaaf haganuma kanaa iftee homaa hin hambifne amma daawwattoonni keenya kan nu daawwataa jiran fi hiriyoonni keenya akkuma ammati jette daangaa rabbiitiif daangaa namaa eeguu irra wanti baay'ee nama gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan wallahi dhuguma rabbi yoo dubbanne wanti tokko kan nuti hin beekne karaa nu hin beekne nu halaakan hedduutu jiru. Kan even nuti haraamamu halaala jennee adda hin beekne kan nuti dalagaa jirru hedduutu jiru. Kanaaf immoo deebiin keenya yookaan immoo wanti nu baasu karaan nu baasu karaa biraa deemuu dhiifnee gara diin keenyaa deebi'uudha. Sheekotii keenya jala deemuudha. Fataawaadhaan gaafii adda addaa gaafachuudha. Gaafatanii waa baratanii asumaan daawwattoonni keenya kan Oromoo Musliim Miidiyaa irratti nu hordofaa turtaniif kan nu hordofaa jirtanis peejii kana waan baay'ee irraa barattanii yeroo keessan ka gara biraatti fixxan asumaan nu hordofaa sheer waliif godhaa obboleeyyan teessaniif nasihaa yaadaatii. Maali jennaan sababa keessaniin namni tokko ibiddarraa bitamuu danda'a waan hin beekanii. Sababa saniin rabbi isin gammachiisuu danda'a. Sababa isin waan kana sheer gootaniif namni dhaggeeffatee qalbiin isaa takka akka jirtu takka laafuu dandeetti. Kanaaf obboleeyyan keenya waliif sheer gochaa wal hubachiisaa diin islaamitti haa deebinu barnoota diin islaam haa barannu gaafii haa gaafannu waan gaafanneef deebii akka argannutti fakkeenya haa kaayannu karoora haa qabaannu karoorri nuti qabnuu fi fakkeenya nuti kaayannu fakkeenya rabbiin jaalatu gara quraanaa fi hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallamitti deebi'uu qabna isin jedha. Mee asumaan sitti deebi'a dhaamsi ati dargaggoota keenyaaf dhumarratti hiriyoota keenya dargaggoota nu fakkaatan kan fuudhanis ta'ee kan hin fuudhin akkaataa fuudhaatitti illee ta'ee waan hundattuu walumaa galatti dhaamsi ati qabduuf mee gabaabsiti. Bismillah. Dhaamsi an qabu dargaggoota keenyaaf sahaabaan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam maal dalagaa turan? Abubakr Siddiq maal dalagaa ture? Umar, Ali, Usmaan radiyallahu anhum maal dalagaa turan? Akkasuma dubartoota keessaa Khadiijaan, Faaxumaan, Aashaa mee maal dalagaa turan? Diinii keessatti maal gumaachaa turan? Maal nu gumaachaa turan? Ka jedhu gaafii keessan. Maaliif jennaan barnoonni waan guddaadha. Seenaa sahaabaa, seenaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam itti deebinee maal akka isaan hojjetan barachuun nurratti dirqama jecha nu mara keenya irrattis. Jabaannee sunnaa rasuula rabbii qabannee barnoota keenyas barataa akkasumas daldalas sahaabaa rasuula rabbiin daldalatti argitee guyyaa daldalataa oolanii galgala rabbii baratan. Rizqii halaalaa jechuudha. Daldallis ni jira halaalaa waan halaalii dalagataa akkasumas jiruun dunyaa xiqqoodha beektaa. Jiruun dunyaa irraa godaana namni eenyus irra kataa hin jiru. Akka nama wayita daldala daldalatanis akka nama waa ittiin deebinetti dalagatan. Wayita akiraa dalagatanis akka nama har'a jiruutitti akiraa dalagatan qabrii ufa fokaanii argitee dukkana qabrii san hojjetan kee akka seentuu fi ufitti himtee akkasitti dalagataa turan jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenya isinii fudhaa sahaabaa tokko maqaa dagadhe. Lutti dhukkubnaanii wayita an salaata seene luka sanarraa muraa jedhe. Hagas uf dagatan jechuudha. Hagas qabrii yaadatan jechuudha. Imaanni keenya hoo akkas jedhamoo akkas hin jiru beekuun nurra jiraata. Rabbi warra imaana qabu nu haa godhu nu mara keenyayyuu shamarran teenyas yeroo fixuu irra argitee intarneeta siyaasaa waan garaagaraa waan faayidaa si hin qabne irratti hirmaatu osoo hin taane waan faayidaa si qabutti deebitee barnoota diiniitti deebitee olomaa'itti deebitee waan si dhibeef waan si dhibne adda baafattee beekuu sirra jiraataa jedhee si dabarsa. Akkasumas dargaggeessi keenyas adda baafatuu qabda. Waan hundayyuu adda baafattee diinii keetti deebitee barnoota keetti deebitee daldala keessa akkasumas rizqii halaalaa dalagata oofatuu qabda jedhee dhaamsa si dabarsa. Akkasuma barnoonni muhimuudha. Barnoota taa deebinuu jedha. Jabaadhaa obboleeyyan tiyya.
Assalaamu alaykum. Hedduu galatoomi. Dhaamsi kee ka fudhateef baay'ee isa jireenya namaa fooyyessu. Dhugaa Rabbiitti yoo dubbanne namni karaa qajeelumaatti irratti deebi'ee karaa quraanaatii fi hadiisa rasuulaatti sallallahu alaihi wasallam yoo deebi'e gaafiin isaa hundi furmaata argata. Rakkoon isaa marti inshaallah hin furama. Inni hiyyeessa ta'ellee riskii isaa halaalaa sodaa rabbii qabaatee yoo carraaqate inshaallah rabbiin isa duroomsa. Inni fuudha barbaadullee fuudhuun duratti karaan halaalaa kan rabbii kiyyaan wal dhabsiifne kanin yoo fuudhe ittiin milkaa'u kami jedhee hubatee inni daldalatullee daldalachuudhaan duratti akkamitti daldaladha akkamiin ofirraa riskii agartee waan haraam akkanan seen akkamitti akka rabbiin irraa jaalatutti qabeenya kiyya guddifadha jedhee karaa hadiisaa fi hadiisa rasuulaatti yoo deebi'e baay'ee ni durooma jedhameeti yaadama. Dhugaadha. Dhaamsa keetiif hedduu galatoomi. Mee Amiiratis dhaamsi ati qeerroo islaamaatiif akkuma walii galaatti akka dhala namaatti ati qabdu yoo jiraate ibsu yaali. Galatoomi. Dhaamsi dargaggeessa akka nuutiif dhaamuu barbaadu fi nama islaamaa cufaafuu kaafaan kana dhagahu wal haa jabeessinu, wal haa qabannu, wal haa kabajnu, wal tuffatuu haa dhiisnu. Namni gaafa wal kabaje bakka tokko gahuu danda'a. Gaafa wal jaalalli jidduu jiraate, gaafa wal kabajaan jidduu jiraate bakka tokko gahaa. Kutaa wal qooduu dhabne balbalaaf maarreedhaan wal qooduu dhabne yoo wal qabanne inshaallah rabbiillee nu qaba jecha yaani rabbiillee irra nu qarqaara. Ebalu gosa kana, ebalu irra kana, ebalu kana dhibee akkanaa of keessaa baasnee wal qabatuu qabna. Ebalu waan beeku, ebalu waa beeka. Waan akkanaa dhiisnee beekaa kennallee of jalaan deemnee beekaa kennallee jala deemnee wallaalaa kennallee of qabne akkasitti ol qabnee deemne inshaallah bakka gaarii kenna jecha. Alhamdulillah rabbiin kun bilisummaa gamalachuutu nu fide. Alhamdulillah ta oromummaallee ta islaamummaallee alhamdulillah yoo galatoonfanne immoo rabbiinillee nu dabala. Kanaaf ammallee inshaallah bilisummaa haga dhumaa rabbiin nu haa taasisu. Diin teennallee biyya teenya keessatti haa nu kabachiisu. Kanaaf akkasii jajjabaachuudha. Alhamdulillah afaan keennaanillee afaan oromoo kanaanillee nu babal'achuu jira. Diiniin sheekonni hedduun barsiisuu jiran online irratti qaamaanillee barsiisuu jiran. Wallaahi mana teennee bakka ulamaa abbaa fedhee hordofuu hin dandeenye. Alhamdulillah zabanni zabana teekinooloojiiti. Kanaaf haga dandeenyuun immoo jala deemnee hordofuudha. Sahaabaa godhachuu qabna fakkeenya kenna. Rasuula sallallahu alaihi wasallam godhachuu kenna. Kanaaf amma weellisaan tokko sirba haaraa yoo baase namni cuftii isa laalaa beeta. Osoo amma raayyaan nashiidaa haaraa baase immoo nama muraasa laala. Kanaaf yeroo tokko muuvii yoo laalu qalbiin si feetu si galee. Muuvii kana yoo laalu viewsin isaanii deema, laayikiin isaanii deema, sa'aan sun isaanii deema, galiin isaanii gala si galee. Garuu immoo waan kayrii irratti immoo sa'a dheeraa san yoo kennitee fi ilaalte tokkoffaa waan kayrii ilaalte irraa fayyadamta. Rabbiin illee itti yaadatta. Ammallee immoo viewun nama sanillee ni deemaa fi invest godhu jirta jecha diiniif. Addunyaaf akiraallee dalagachuu jirta. Even mallaqa baastellee yoo miidiyaa islaamaa san qarqaaruu dadhabde yoo laalteef immoo qarqaartee beek. Warri yuutuubiin kafalaaf waan ta'eef. Kanaaf inshaallah rabbiin waa qarqaaru wal jajjabeessuudha gama maraanuu wal qabatuudha. Alhamdulillah rabbiin ol nu fuudhe ammallee rabbiin sadarkaa kenna ol nu haa fuudhu. Rabbiin warra afaan tokko warra ol qabatu rabbiin waa taasisu. Kanaaf dhaamsi kiyya guddaan nuti dargaggeeyyiin manguddoolee keenya jala deemuu qabna. Manguddoonillee dargaggeeyyii keenya ofii qabdanii dhagahuu qabdanii dhaamsa kiyya wal haa qabannu barsiisuu qabdanii mucaa kootu as deebi'ii baradhu jedhaa nu lolaa nu barsiisa wal haa qabannu jedhaa galatoomaa. Assalaamu alaikum. Maashaallah jazakallah. Obboleessa keenya Amiir dhaamsa akkaan bareedu nuuf dhaamte keessattuu bakka tokkummaa islaamaa jedhu sanitti
gargar faca'uu gandummaadhaan sheeni kun ganda kanaaf himaarree fi jinni san tarabbii fi nama biratti illee jaalatamne san dhaamsa ajaa'ibaati. Maaliif jennaan tokkummaan nuuf barbaachisaadha. Ammallee wal kabajuun islaamummaa keessatti gahee guddaa qaba. Beekaa ofii yoo kabajanii ilmi irraan baratin yeroo sanitti yoo fayyadamin gaafa agartee waan gaarii qaban tokko haga of biraa dhabanitti hin beekanii. Beekaa ofii beekanii yoo jala deemanii irraa hin baratin yeroo ittiin fayyaa qabanitti yoo hin baratin gaaf fayyaa dhaban nama sheenusiisa waan ta'eef dhaamsa kee hedduu galatoomii Amiir. Kabajamtoota daawwattoota Oromoo Musliim Miidiyaa qophii Hegeree Boruu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asuma irratti dhaabna. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.